Ashuma harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment nageenya keenya kan jaalala kabajama kumis injirtanitti sinaada qabu isiniin jecha har'aan kana qophii addaatiin isinii dhufne qophiin addaa eenyu hojjettanii gaafii isinitti ta'uun keessa hin oolu keessummaa keenya saartuu waliin jira hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turaan afeerraa keenya. Ayah saya baga negara dulu. Baga negara lain sini leh. Ansin berha. Hordoftoota keenya wajjin bari. Okay, ya ani Saartuu Haashimiin Jaama. Iddoo dhaloota kiyyaatti illee balballeetti ganduma Altufaati. Kan jiraadhus Kaayiroodha. Amma garuu Forexitti argama. Maal jedhama maqaan isaa? Forex Entertainment. Achitti argama jechuudha. Galatoon baga keessummaa keenya taatee nagaa nu dhuftee. Tole Saartuu, miidiyaan fayyadamu taasisaa? Miidiyaa kana nama fayyadama xiqqoo. Maal TikTokii, Facebook? TikTokii, Facebookas, Instagramas hanga takka nama fayyadama. Hanga takka? Xiqqoo. Maaliif hanga takka? Xiqqoo. Okay. Miidiyaa kanarra dandeettii addaa taateen qabattee yaaddu yookaan immoo yoo ol bahee waan akkanaatiin hojjettee yaaddu takka sammuu keessa ni jira waan yaaddu ni jira. Sammuu kiyya keessa miidiyaa kanarratti ol bahee walaloo fa'aa nama kora waan ta'eef nan danda'a jedhee yaada. Walaloo? Tuu maaliif wal nun ba'a? Sodaan na keessa jira. Sodaan sun na keessa nu waliin saamtuu fa'aa miidiyaa kana dura taa'ee akkasitti kaameeraa kana laaluun ni sodaadha sadii. Ni sodaadha. Sodaatee nama sodaachisu. Okay. Mudannoo addatti qabdu ta'aa jaalalaa ta'uu jaalarra. Mudannoo jaalalaa yoo qabaatti. Mudannoo jaalalaa kana dinan qaba. Mudannoo waa'ee jaalalaa kana himuullee hin barbaadu garuu takka taniin ani qabu. Yaa gaafan dura jaaladhu jaalala osoo hin waa'ee jaalalaan eegaliin biyya dhaabee umrii ijoollummaatti amata 15 akkasitti tura akkasitiin biyya dhaabee waan ta'eef jaalalan beeku ture biyyatti. Asitti yeroon jaalachuu eegalu sanitti haasawa dhiiraa wajjaasuun beeku na gollolaan na dharrabsaa nama kana. Yoo waa'ee jaalaatti na dhufan ni dharrabsa baqa nama na waliin galuun ture. Nam tokkotu narra jabaatee narra cimee argamee ture yeroo sanitti. Akkaataan baqa jaalala kana keessa seenuu godhuudhaaf haga takka gizeeniif natti haasoo eegalu gaaf saniif wal fuunamnaan naan jee ture haga takka gizeenitti haasee jiru jechuudha. Ani yeroo saniif karoora heerumaatti siin qabu karoora jaalalaa nama jaalachuuf waan ta'e beeku waan ta'eef osumaan arrabsuu osumaan itti haasoo jibbuu wajji haasoo eegalee wajjinis haga takka wajji turre akan wal fuunan jennaan amata namatti hin beellamee ture. Amata nama booda wal fuunan jeen. Amata nama sana amma baqa sagasitti faas keessa deemuu wayim takka ammoo haga takka anis jaalatana sin beeku silaa yoo sanin qabamee jiraadhee torbaan takka faan jaan ture beeta. Jaaladhee waan ta'eef. Hoggan baay'ee takka akkana wajji haasa'u san booda baqa gadi hin hir'isee hayyee baqa amata kan jeen. Diskaawanii boodee. Yeroo san jaaladhee baqa amatti baatii jaha kutuu inni qabbaran joo wooma takka itumaatti fakkaatu inni harka na kannisuudhaaf tattaaffii godhu jira ture yeroo sanitti. Anis hanga baatii jaala kana hedduun cinqu ture san booda jaaladhee amata lamarraa amata takkatti gad deebisee osumaan jawwatiin ofumaafuu haa wal fuunu jechuun eegale baqa. Amata lamarraa tokko bakkuma takkatti irraa dhooyitee eegas boodamuu akkuma fedhi deebitee. San booda ammaatu haa wal fuunu jechuun eegale baqa jaaladhee nama kana yeroo jaaladhetti bultii jaaladhee isa kana wajji jiraachuun qabu waan jiru murteessi. Yeroo sanatti dhugaa ati sammuun keessa akkasii bilchaattee waa'ee jireenya jaalalaa kana beeku jaaladhaan yeroo duraatiif hin jaaladhe. Jaalala jalaa takka hin jaaladhe. Erga san booda anis warra kiyyaa gata kanaaf hin hayyamne ture na didanii. Waa'ee hedduu takka keessan dabre yeroo sanatti. Warra faamilii keetaa jirtus tabiyyaatis bakka biraatis hundi irra duulanii gaafaati haa wal fuunu jettuun inni siin beellame moo? Inni gosoon ififuu hayaa jechuudhaaf uummata akka wanni miti yaa'in isa jee jira yeroo sanitti. Hayaa jee jira. Anis inni nu duraan akkan silaa baqa yeroo xiqqootti qabuuf fedha. San booda hayyee baqa anis haa wal fuunu jennee wal bitaalee ganda kiyyatti akka tasaa nama takkaan mari'adhe faamilii kiyya keessaa. Sun deedhee faamilii guutuu himtee. Aga faamilii hundaaf himtuu guutuu natti wal ta'a.
Sambo dagan di kiyasan afsi amara Islam arunam kana yumti akana kan abang kawaiti nan dawali ma jani kan di kiyasan atti kana kamale abba khiya kamale sudah da rajulu mara nama gafan bi khana abu giri ba hasi na gaiti je usun itti maramin harka katti khanu ulata biyara de bi kafsana inna sudat idun sudah da gize indi je sananjo heruma fi belami nan qabe fi hundi na khisa boye baka نحس أوي يجيبون دندنية فامين جيتنا عمالي زين أنا يروح عند نجار راجل فين كي وجل ده من جنة وجل ده من كذا جنة هنا خانة يروح سوا فادي كم أنت وأنا سان خانة وأنا بيو أكادا يسان لنا خانة نبيه ني بيها وجل ده من ورجة أنجاما نم تكامل يجون كويتين دكة أبليت أصل جالم ديمي برو كنا راجل فين دوا cuma جل ده من دوا كنا جل ده هند وبنتي يسودي زرتي كاسا ندورت فاميلي بيانا ندورن ندورتان أول دلنا راولو ديمو أبي حاجة باتي لما فعلت أنا لين جربان تيجي خلاص أنا متجين جنده هيا أبغى بانك هنا كويتو تيجي وري أنا أشوف إذا بتزولي أكنا جاني تروح هسا أمتي يوم إنسان كنا أمتي فجوا عندي أكنا تي وني جوني دلنا وني بوليس أكنا جاري جرو قبل نجيني هيا نجي بكاسم بدنا نجي كذبات هنا مثلا يوجيس ولدتي هندوفني يرو إيرا غافن أصلا نياتين بايتك بوتوس بعد سومنا تكنا يادا تاني بسكوت أوليتي إن سومنا بوتوس سومن سووا جالو أنا بسكوت أقول لدي بسكوت أولي أنا أنت نقول لدي بيا سدينيا كنا دو نيات سمودا دل أبام في يوم أنا خلنا نمني في فيلم مثلا أقولو نمني هو قال فيتشو أنتو بسوق بيا أبام في يوم ما سكينا سا كاسا مجاني كشافو دي بيتا سلتي ناسا نمان تبسو سومنا سنبك أكاتا انت دبرسي وقا ياددو واني كيسة تري وقا ياددو أنو فينا جايبا أنو مايني فينجا أنا تمانا فيتشو نمتشو سنسي بمنتي إيه تمدنو جارا تنا تك راسي ببدي براغروني دبچو بادي رنوايا أوكي دلت برفادو أكا إراوبرسي نبدين كوا بسكوت أولي في بيشاني سومنا بوتو سومني يوجرا لك هيتي أكم نبي تفهم جوارا خير جوري تنتظرتو يرو سنتي أنكوا بقول تاينيا كنقولو كوباون كبقولو تسمون فرام مسنا نفر اسمه جنازة إيه سيجرتيس يودي أبنا دينا جاي نخاسني سوسون دي وجندي أتيجي زندقي وإسان نلك كفاني أكشتو كاني فرد توريروسا أما سينا راح يدونا على قابسري أكسي ودنون تيس تنجالات أنا فكرتي متى كيسا قديمبوني عرفنا بقى خرج سجنتا خينيا أدى تعرفني تدبرة جتوني خينيا الرأس وسما كاس وسما يقامو جتوتا ولدتلو هو أكمل تكيسني كتنين بيخو نموت الدقلو له دندا والجلا قبولا جتة كورن جتة كايشي تجا أنك دوما سجنتا خينيا نولين تران أملي أخيرا تنجتن كبجاتي bakkan kufee ka'ee jireenya kiyya kan hin dadhabe je'ee karatti dhaabe akkan jabaadheetti fuuna barsiifte. Dadhabina koo keessatti hamilee naaf taatee na jajjabeessite. Jireenyi maal akka ta'e na barsiifte. Gargaarsa kan kee malees akkan jiraachuu danda'u na hubachiiste. Garuu kana hunda kan na barsiifte yoomiin beekta. Guyyaan onnee tiyya qulqulluu dhugaan si jaalattee si abdatte waa hundaaf si amante gattee deemtedha. Erga onnee tiyya cabsitee madeessitee deemteen booda na gaafattus dhiifama. Na gaafachuun kan kee anas hin miidhu nas hin fayyadu lachuutuu tokkuma. Mastawaata yookaan daawwitii cabxe lafaa gurtee akka duraanitti hin deebisa yoo jette hin dandeessu. Akkasuma dhiifameenis onnee madooyite deebisee fayyisuu hin danda'u. Wanni duniyaa tanarraa hedduu nama miidhu yoo jiraate. Namni ati miitee yookaan zallamte boo'ee rabbitti osi hannuudha. Saniifuu nama miidhurraa of qusadhu. Yoo miidhamte yeroo saniif hedduu sitti ulfaatuu danda'a. Garuu kasii miidhee deemee akka umrii isaa guutuu ittiin dhukkubsatu taasisa. Namni tokko si dhabuu isaatiif akka sheenuu taasisi malee. Ati dhabuu kan keetiif akka sheenuutu hin ta'in dhugaan nama waliin jiraatu. Namni sirraa fagaatuu barbaadu dogongora kan kee malee tolaati hojjette hin argu. Inni kaleessa dabre seenaadha. Kanarraan tanaa garuu jiruu tanteeti. Isa kaleessaa dabadhuu kan irraa gammachuu jiraadhu. Sababiinis isa kaleessatiif gadditee wanta jijjiiruu dandeessu takka illee hin jiru waan ta'eef. Kan yaaddee jijjiiruu dandeessu isa irraati waan ta'eef.
nama tokko kan ati amantee jaalattee jireenya kan kee hundaaf filatte. Namni sun takka umrii kan ta'e guutuu si waliin jiraachuu danda'a. Yookaan ammoo barumsa ati umrii kan ta'e cufa keessatti hin dagannisiif kanneen si biraa deemuu danda'a. Jechaaf gochi namoota jaalannu hedduu nu miidhuu danda'a. Garuu nuti jechi deebisnuuf rakkoo miti jechaa kan keessi nu madaa ilkaanii seeqaa waliin jiran. Sababiinis jechi hamaan hangam nama miidhuu waan beekuuf. Namoota sin kabajne waliin namoota jecha keetiif bakka hin qabne waliin karaa dheeraa hin deemin. Yookaan yeroo tanteetirraa sakandii takka dabarsitee hin kanniniif. Sababiinis kabajaan jaalalaa waliin waan ta'eef. Nama fayyadu yoo dadhabde nama miidhurraa af qusadhu. Tole hordoftoota Forex Entertainment ammallee sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Saartuu reefu haasawaa keessatti walaloo nan danda'a walaloo yaalaluu jettee turte saartuu walaloo siif gootee qabdu yookaan immoo bilbila kan kee keessatti illee barreeffattee lafaa qabdu ni qabda. Ni qabaa'e. Takkaaf lamuu tuquu dandeessaa. Tole walaloon tiyyalleen teena arraan tana siif jechuu barbaadu mata dureen isaa waa'ee harmee jettee haadharraa hin barreesse. Akkasii itti fufuu ni danda'a. Ni dandeessa. Okay, tole. Shamarree bareedduu kulleetu magaalaa rabbii sumaaf kan yoo haalaaf amala gara laafeettiidha nama hunda caalaa duniyaa tanarraa eenyu sinaaf caalaa. Eenyu jechuun kan kee sirraa hin oolamu hoggayyuutiin faarsa'aan harmee tooyoomu. Umrii tantee guutuu harmeenaaf jiraatte bifa kee bareedaan irratti fixattee rakkoolee hedduudha kan ati qunnamte waa'ee kee ibsuudhaaf jechaan na hanqate. Na dahuudhaaf harmee hadhaa du'aa gartee na guddisuuf jecha bifa kee bareedaa narratti fixatte. Osoo ofiin nyaatiin harmee na nyaachifte osoo ofiin dhugin ummii na obaafte. Harmee tooyaa gaarii tam himeen tam dhiisa waan ati naaf taate. Hunda dandeessu ta'u hedduu naaf rakkatte ana na guddisuuf oliif gadi fiidaa yoom takkaa boqatte. Gammachuu ta'u akkuuf ilkeedhaan seeqattee beelaa fi dheeburraa garaa kee hidhattee kan keessi si madaa ilkaan shee addeessaa hunda dabarsite. Ayyoo tooyaa ummii haadha tootan na deesse dadhabe hifadhee osoo naan hin jedhiin bar asiin na geesse rakkoof balloo hunda na waliin dandeesse. Ijoollummaa kootirraa ummii anaaf yaadda jaalalti hedduudha tan harmeedhaa adda sillee gahuu baadhu hedduudhaan si yaada. Harmee tooyaa gaarii yaa madda jaalalaa duniyaa tanarra eenyu sinaaf caala harmee sin jaaladha lubbuu toorra caalaa yaa haadha duniyaa hundaafuu qabeenya gammachiiftuu qalbii ibsituu jireenyaa umrii nuuf dheeressi hunda haadha teenyaa irraa hisunuuf qabi rakkoo fi harmeenya. Yaa Rabbi yaa Rahmaan umrii nuuf dheeressi gammachuu fi bal'oon waliin nu deebisi dheebuu waliif qabnus yaa Rabbi nu baasi gammachuu ishiitis ijaan nu barsiisi. Yaa haadhatoo gudee umrii nuuf dheeradhu waan ati naaf goote yoomuu hin dagadhu sin jaaladha harmee hogguu naaf jiraadhu sin jaaladha harmee hogguu naaf jiraadhu. Walaloon waaw. Sa'a akkamsi dhufti garuu walaloon ammoo dandee walaluma barreessuun danda'u mataa fayyaa fi fakkeenya nama godhattu qabdamu jechoonni akkanaa sa'aatii sa'a adda ta'e akka namatti dhufuutu jiramu akkamitti maal afaan kaa'aa? Ani walaloo biyyatti hin barreessu ture. Ani waan akkanaa anas qoon qabu dalagaa mana keessaatiin hedduu biyyattiidha waan ta'eef garuu biyya kanatti wanni ani sa'aatiin ani walaloon naaf itti barreessu dandeettii walaloo nan qabatee wanni ani yaadullee walaloo yeroo hunda hin barreessu. Akkaataan itti barreessu hin qaba. Ammaan tana haadhatii tana yeroo yaadee ji'ee si yaadee ji'eetti yoo ni cinqamii ishiin irraa cinqamti ji'ee waan yaaduuf qoflee yoo ganda walee ishee uumaan tiyyana caalaa hedduu garaa laafti waan ta'eef si yaadee hoggaan hin ji'ee takka itti qishuma akka nama bo'uutti ta'e ni bochi osoo naan bonya dura bochi ni cinqamti waan ta'eef sa'aatii yaada keessa nama waliin dabarfatu dhabee namatti himadhu hoggaan hin ji'ee walaloo naa dhufaan ni barreessa. Yaada haadhaa qofa osoo hin ta'in uummata kaa'u waan itti cinqamee jee takka walalootti hin baafadha. Kophaa bihee osuma ati nama teessuuf haadhaan cinqamuutti jira waan saniif yoo ta'e taayitii walaloo barreessa. Namatti naasoo qajeelee. Saa yaadatti jirtu saa cinqamu. Yaada keessa kan walalumatti hin baafadhaan. Dandeettii walaloo kana waan inni qabajee yaaduu fi kanuma akka birattis yoo namni takka walaloo waa'ee akkanarraa ture akkanaan barreessinaan jedhee hanga takka ni yaala waan ta'eef. Saan firii ta'etti barreessuu ni danda'a. Wallahi maashaallah jabaaduu garuu dandeettii qabdu walaloon namoonni hedduu walaloon haa beekamu
dandeettii qabdu bareeddu tana silaa karaa sooshaal miidiyaatiin itti fayyadamuu kan jirraa malee sooshaal miidiyaa waan bareedadha. Silaa karaa sooshaal miidiyaatiin dhuftee hedduu bareedadha. Karaa sooshaal miidiyaa qophiin sin jaagaan asuma yoo kan dhageessu ta'e. Inshallah itti lala dhufuun kiyyaa kan qabu inshallah. Inshallah seenaa yeenatis. Tole santu asirratti forex irratti dhuftee akka keessummaatti ta'ee dandeettii ta'e nu agarsiistee walaloo bareedduu tanas nu dhageessistee hanga ammaan waliin turuu kan gadi hedduu galatoomi. Isinilleen hedduu galatoomaadha asirratti naaf hirtanii na yaamuu keessaniif hedduu ulfaadha. Yeroo hedduu deebitee akka walaloo adda addaatiin wajjin turtu abdiin qaba. Tole egaa hordoftoota keenya forex entertainment sagantaan keenya hanga ammaa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.